Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee viidiyoo hundi keessanuu itti gammaddan jechuudha. Keessattuu gaafii keessan irratti hundaa'a. Dhiba. Gaafiin keessanii yeroo baay'ee na gaafattanii viidiyoo biraas yeroo hojjedhu jechuudha. Bararraa yoom jalqabama akkasuma mootiyyuu kontiraata finnee taa'aa jirra nasaa hojjechaa jira. Isa sadaffaa irratti ammoo paaspoortii ergan muradhee guyyaan isaa irra na jalaa taree jira. Akkamitti yeroo bararaanuu jalqabe lammata deebi'ee galuu yookaan mootiyyuu tikeetii argachuu danda'a warri jettanii nu gaafattan. Akkasuma immoo yeroo ammaa kanatti bararaan kan ta'aa jiru warra ala keessa jiraniif warra viizaa hiqaamaa yaani homaa hin qabneef jechuudha kan yeroo kanatti gara biyyaa galchaa jiran jechuudha. Kun hundiyyuu nu warri mana keessa jiraannu galuu kan barbaannu akkamitti galuu qabna jettanii gaafii keessan kan dhiyeessitan hunda isaatu waan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Kanaaf warri viidiyoo kanaaf haarawaa taatan yookaan chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaan isiniin jedha jechuudha. Akkasuma hiriyoottan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Warri nafaana jirtan immoo ulfaadhaa baga nagaan dhuftanii akkasuma hiriyoottan keessaniif sheer laayik gochuudhaan nu faana jiraadhaan isiniin jedha jechuudha. Ishii tokkoffaa irratti warra ala keessa jiraattanii homaa viizaa hin qabne hiqaamaa hin qabne paasapoortii takkayyuu kan hin qabne gara qonsolaa as imbaasii Itoophiyaa jechuudha kan Beerut keessa jiru achitti dhaqxanii iyyannoo keessan galchitanii tikeetii argattanii gara biyya keessanii galuu hin dandeessanidha kan inni dubbate jechuudha. Isa lammaffaa irratti tikeetiin keenya murannee jirra kontiraatas fixadheen jira. Tikeetii muradhee yeroon isaa irra na jalaa taree warri jettan ammotiyyuu tikeetii kabiraa haarawaa argachuu ni dandeessanii yeroo isin galuu barbaadanitti jechuudha. Tikeetii haarawaa akka argattanii fi karaa isin ittiin galtanis haala mijeessaa ni jiranii. Haala isaa mijeessan kan ammotiyyuu yeroo gabaabduu keessatti karaa feesbuuk isaanii peejiidhaan akka nuuf galakkisan dubbatanii jiran jechuudha. Isa sadaffaa irratti mana madaamituu kan jiraattanii jechuudha. Mana madaamituu kan jiraattanii paasapoortiin keessan yeroon irra isin jalaa taree kan hin dhasaaddasamne jechuudha yookaan hin haaromsamne akkam gochuu qaba wanni kun gaafii ta'uu danda'a jechuudha. Nama muraasa irraa rakkoon akkanaa kun jiraachuu danda'a. Kanaaf paasapoortii yeroonis irra nu jalaa taree jettanii wanni sigaatii keessa isin seensisu hin jiru. Kan hundiyyuu gara fuulduraatti waan nu murteessaa jiru yookaan mootiyyuu irratti mari'achaa jirru waan ta'eef kara biyya keessanii galuu ni dandeessanii homaafuu sigaatiin isin seeninii hojii hojjechaa jirtanii mana jirtanis osoo ciqiciqii tokko malee osoo lubbuu keessanii irratti wantoota garaagaraa hin yaadin yookaan yaadan cinniqamtanii sammuu keessan hin dhiphisin hojii keessan hojjedhaa wanni hundiyyuu murtee ni argata jechaa jiran jechuudha. Kanaafuu hundi keessaniyyuu yeroo bararaan itti jalqabamu jechuudha. Bararaan yeroo itti jalqabamu kan mana madaamii hojjetaniif jechuudha. Warra mana keessa jirtaniif warra madaamii wajjin jiraattan kontiraata keessa fixxanii kontiraata iyyuu fixuu dadhabdanii yeroo ammaa kana madaamonni xiqqoo sammuun isaanii of beeku kan of fuuldura isaanii homaa waan ittiin jiraatan hin qabne jechuudha. Dhibee kanaaf miti isaan ikoonomiin isaaniitti baay'ee karaa doolaaraatiin gajjige waan ta'eef isaan ofirraa galchuu ni barbaadan jechuudha. Ijoollee ifaajee isaaniillee kan hin barbaanne cubbuu kan hin barbaanne jechuudha malee tokko ifaajisaniitumaan kunoo nasaa hojjechiisanii jiranii. Kanaaf hundi keessanuu rakkoo akkanaarra kan jirtanii of fuuldura nu beeksistanii jechuudha. Waan akkanaa hin beeksistanii karaa feesbuukii peejii isaa jala seentanii asirraan isinii ka'a jechuudha. Dhaqxanii beeksisuu dandeessan jechuudha. Kanaaf hin galmooftanii yeroo bararaan isaantu isinii murteessaa amma yeroo kanatti warri ala keessa hojjetu warri homaa hin qabne viizaa paasapoortii homa takkayyuu hin qabne gara biyya ofiitti galaa jira jechuudha. Haara isaan sirreessanii karoora isaan sirreessaniitiin wanni martuu yeruma tokko hin ta'u waan ta'eef tokko jennee lama jenna akkasumatti haala mijeessatii jiran jechuudha. Wantoota kana hunda waan nama haasa'e hunda irratti iyyuu isaan karaa feesbuuk peejii isaaniitiin beeksisan waan ta'eef achi fuudheen isin biraan gaha. Asirratti wanta kun isin himaa annugaan jedha.
karaa Facebook page isaaniitiin warra amantanii amanuu baattanis dhiisuu dandeessan jechuudha. Bilookii na godhani ani barreeffama ho'itan barreessa jechuudha. Barreeffama san barreessa ijoolleen rakkoo keessa jiran rippilii daqiiqa 5 keessatti daqiiqa 5 guutuun isaa ijoolleen baay'een isaanii akka nama 40 ta'u rippilii barreessaniitiin wanni jedhani himatan rakkoo isaanii achumaan bilookii na godhe jechuudha. Konsolaan bilookii na godhe. Yeroo ani search godhe itti seeneetiin page isaanii gadi buusu malee akka duraanii narratti gadi hin bu'u waan ta'eef rakkoo akkanaa kana nan mudate homaa rakkoon qabu ani search godhe tanaan gadi buusa jechuudha. Kanaaf maaliif akka bilookii na godhe ani hin beeku. Ijoollee rakkina kana hunda warri mana keessa jiraatan irratti rakkina wayii barreessee kan achirratti poostote jechuudha koomentii. Daqiiqa 5 osoo hin guutin ijoolleen gara 40 oliitu rippilii koomentii keessan jalatti deebise. Jennaani yeroo ani koomentii notification irratti gabboo notification san tuqeetiin ijoollee waan barreessite laala waan jedhu something wrong naan jedha. Achi maal ta'e sila ka'ammoo poostotantu sirrii miti isaantu balleesse jedheen immoo indagana andi jedhee keessa seen ilaalu hin jira. Bilookii na godhan jechuudha. Wanta kanaa kun baay'ee na aarse akkamittan akka bilookii irraa baasuun beeku. Warri beeytan immoo irraa asalatti na barreessan isiniin jedha. Walumaa galatti hunduu karoora irra jiran isiniin jedha. Wanni isinitti himuu qabu immoo tuyyuu Mee 18 irraa jalqabee haga guyyaa ta'eetti jechuudha. Guyyaa meeqa akka ta'e hin beeku. Hin cufama jechuudha. Konsolaan hin cufama. Sababni inni cufamuufis sababa dhibee kanaatii fi haga guyyaa inni isaan itti banan immoo karaa Facebook isaaniitiin beeksisan waan ta'eef isinittan hima jechuudha.